yeroo humnoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti mariin nagaa buusuudhaan gaggeeffamaa jirutti waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkaan hammaa ta'e itti fufee jiraachuu gabaasni barruu foorreejiin poolisii ibsee jira. Waraanni Tigraay haalli Oromiyaan keessa baate akka hin mul'anneef haguugee jira kan jedhu keessumattuu yeroo dhiyoodhaas lolli jabaan waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiru kan jedhu barruun kun lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee gaagaamni lammiilee nagaa mudatus itti fufee jiraachuu ibsee jira. Torbaanota lamaan darban qofatti haleellaawwan diroonii irra deddeebiidhaan raawwatamaniin lammiileen nagaa 300 caalaan dhumuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii ibsan kan jedhu barruun kun haleellaawwan raawwatamaniin lammiileen nagaa ajjeefamaa jiraachuu dhaabileen birootis mirkanaa'uu eeree jira. Human Rights Watch baatii adoolessaa keessa duula mootummaan maqaa riphee lolaa balleessu jechuudhaan gaggeessaa jiru qeequudhaan gabaasee turuu kan yaadachiisu foorreejiin poolisiin mootummaan hulaa qunnamtii cufuu fi humnoonni isaa sarbaminsa mirga namoomaa irratti bobba'uun miidhaa cimaa dhaqqabsiisuu isaanii ibsee jira. Humnoonni hidhatan gama isaaniitiin qondaaltota mootummaatii fi isaan lakkoofsaan xiqqoo irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu qeequudhaan yaadachiisa. Waraana Oromiyaa tibbana jabaataa dhufeef mootummaa waraana bilisummaa Oromoo kan himatu ta'uu eeruudhaan waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin opereeshinii gaggeessaa jiru kanaan humnoota mootummaa irratti injifannoo argachaa jiraachuu ibsan jedha. Magaalaa Naqamteetti tarkaanfii 9/6/2022 fudhataniin mana hidhaa Masara Kumsaa Morodaa kan muuziyeemii irraa gara buufata waraanaatti jijjiirame keessatti argamu cabsuudhaan hidhamtoota 120 fi buufataalee waraanaa haleeluu dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii wabeeffachuudhaan ibsee jira. Gama birootiin mootummaan iddoowwan to'annoo isaa jalaa baandeeffachuudhaaf jecha sochii waraanaa guddaa taasisaa jiraachuunis baramee jira. Haleellaawwan diroonii lubbuu lammiilee nagaa dhibbootaan lakkaa'amanii gaaga'aman akkasumas kutaalee Oromiyaa garagaraatti kan itti fufan wayita ta'uu mootummaan Oromiyaa keessatti waraana caalu banuudhaaf qophiitti jiraachuu odeeffannoon bakka garagaraatiin dhaqqabee mul'isaa jira. Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti humni waraana mootummaa lakkoofsaan guddaan qubsiifamaa jiraachuu fi meeshaalee waraanaa jajjabootis gara Oromiyaatti fe'amaa jiraachuun baramee jira. Ejjennoon Oromiyaan itti fufinsaan dachee waraanaa gochuudhaaf qabatame kun hedduu hawaasa biratti yaaddoo uumee jira jedhe barruun kun USA'n warra waliigalticha gufachiisan adabuudhaaf qoqqobbii fayyadamuurraa duubattiin deebinu jette. USA'n waliigalteen waraana dhaabuudhaaf mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay jidduutti taasifame akka kabajamu mirkaneessuudhaaf sarbama mirgoota namoomaatiif itti gaafatamni akka jiraatu gochuuf qoqqobbii fayyadamuurraa duubattiin deebisu jedhan aangaan olaanaa State Departmentiidhaa tokko. Aangaan State Departmentii olaanaan maqaan isaanii hin eeramin tokko akka ibsanitti bu'uura waliigaltee mallattaa'een Eertiraa fi humnoonni biroo naannoo Tigraay keessa jiran hin baan taanaan Ameerikaan qoqqobbii kaa'uu dandeessi jedhan. Yeroo ammaa kana waraanni Eertiraatii fi humnoonni Amaraatii fi Affaar Tigraay keessatti akka argaman kan himan aangaan USA'dhaa kun waliigalteen mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay irra ga'an humnoonni kanneen akka naannicha keessaa ba'an kan gaafatu akka ta'e yaadachiisanii jiru. Mootummaan Itoophiyaatii fi humnoonni Tigraay waliigaltee nagaa mallatteessan hojiirra oolchuudhaaf murannoo akka qaban dhagaa jirra kan jedhan aangaan State Departmentiidhaa kun waliigalteen nagaa kun akka hojiirra hin oolle warreen gufuu ta'an garuu adabamuu akka qaban ibsee jira. Waliigalteen nagaa kun akka kabajamuu fi hojiirra akka oolu akkasumas sarbama mirgoota namoomaa warri raawwatan akka itti gaafataman gochuudhaaf qoqqobbii kaa'uu irratti duubatti hin deebinu jedhan. Aangaan olaanaan USA'dhaa State Departmentiin maqaan hin eeramin kun akka jiranitti adeemsa waliigaltee nagaa kaabaa Itoophiyaa ilaalchisee odeeffannoo gaazexeessootaaf kenneen eeree jira. Aangaan kun ibsa bilbilaan kennaniin adeemsa waliigaltee nagaa hojiirra oolchuu maal akka fakkaatuu fi amma maalirra akka jirus ibsanii jiru. Erga mootummaan Itoophiyaatii fi humnoonni Tigraay Pretooriyaatti waraana dhaabuu waliigalanii sa'aatii 48 fi sa'aatii 72 keessatti humna ittisa Itoophiyaatii fi humna Tigraay jidduutti walitti bu'iinsi dhaabbatee jira jedhan aangaan USA'dhaa kun. Waliigalteedhaan booda walitti bu'iinsi dhaabbachuudhaan isaa gareen lamaanuu fedhii guddaa nagaa buusuudhaaf qaban agarsiisan kan jedha aangaan olaanaa kun. Ummata Amaraatii fi Affaarii fi walumaa galatti ummata Itoophiyaa gara fuula duraatti gargaaruudhaaf carraaqqii taasifamu keessatti walitti bu'iinsi dhaabbachuun gahee guddaa qaba jedhan. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa USA Maayik Hamar bakka bu'oota humnoota Tigraay marii nagaa irratti hirmaachisan Maqalee irraa xiyyaara waraanaatiin fuudhanii geessee deebisaa kan turan ta'uu himanii jiran. Maayik Hamar bakka bu'oota Tigraay waliin socho'aa kan turan gaaffii gamtaa Afrikaa fi beekamtii mootummaa Itoophiyaatiin ta'uu isaatis ibsanii jiru. Maayik Hamar mariin Naayiroobitti ture xumuramuu isaa hordofee maricha irratti bakka bu'oota Tigraay qabatanii erga Tigraay Maqalee deemaniin booda
dursa TPLF Dabrasion Gabra Mikael walii wal arganii akka dubbatanii fi kibxata ammoo gara Finfinneetti deebi'anii muummee Abiyyi fi itti aanaa isaa Dammaqaa Mokonnon waliin akka wal arganis dubbatanii jiru. Waliigalteen araaraa mootummaa Itoophiyaatii fi garee Tigraay akka milkaa'u qaamoleen hawwan Isaayyaas gahee diigumsaa asiin dura baha Afrikaatti taphachaa dhufe dagachuu hin qaban jedha xiinxalli foorreejiin poolisiidha kun. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaannaa jabaa kan qabaachaa ture waa'een mootummaa Eertiraa waliigaltee keessatti hin eeramne. Wanti kun adeemsa marii araaraa danqina gaaffii jedhu kaasaa jira. Asaanummaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waggoota dheeraadhaaf TPLF waliin kan horate waliigaltee kanarratti dhiibbaa qaba jedhamee jira. Mootummaa Itoophiyaatii fi gareen Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabuudhaa sadaasa lama yoo mallatteessan waliigalteen kun gargaarsa namoomaatiif karaa banee miliyoonota beela hamaa keessa jiraniif abdii guddaa uumee jira jedhan. Gargaarsa namoomaatiif karra saaquu qofa osoo hin taane lola kaaba biyyattiitti waggoota lamaaf ture dhaabuun nagaa fiduudhaaf hiree akka banu abdii guddaatu irra jira. Qormaanni itti baay'atus itti fufinsi waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaa naannoo Tigraay kan waraanni kuteessee fi sababa cufamuu ulaa gargaarsa namoomaatiin lammiileen miliyoonni keessatti beelanii fi baay'een murteessaadha jedhan barruun foorreejiin poolisii kun. Naannichi hanqina boba'aa dhiyeessi bishaan dhugaatii qaba tajaajilli elektiriitis intarneetii fi bilbilli akkasumas baankiin akka hin jirre siman. Akka waliigaltee mootummaa federaalaatii fi garee Tigraayitti humnoonni Tigraay guutumatti hiikkachuudhaaf sadaasa 15 eegalee guyyoota 30 qabu akka gabaasa Rooyitersiitti. Mootummaan Itoophiyaa daandiiwwan gurguddaa buufataalee xiyyaaraan to'atan magaalaa Maqaleettis ni seena jedhan. Haalota kanneen irra dhaabbatanii yoo ilaalan waliigaltee sun aangaa'ota Itoophiyaatiif injifannoodha. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad haasawa bariisaa waliigaltee Afrikaa kibbaa irratti mari'atame haasawa magaalaa Arbaa Mincitti godhaniin yaadni furmaata mootummaa isaanii harka 100 fudhatamuu dubbatanii turan. Garuu gabaasni barruu foorreejiin poolisii kun akka jedhutti waraana hamaa waggoota lama dhiibbaa saalaa dubartootaa fi fixiinsa booda waliigaltee kana hidhannoo hiikkachuun simachuun humnoota Tigraay ulfaachuu danda'u jedhan. Yaada hidhannoo hiikkachuu kanarratti garee Tigraay jidduutti garaagarummaan dhalattee waan jirtuuf waan itti aanu itti dhiyeenyaan hordofuun barbaachisa jedhan. Daaraktarri piroojeektii baha Afrikaa Alaan Boswell dhimma biraa mootummaa Eertiraa maal jedha kan jedhudha. Waraana kaaba Itoophiyaa loltoota lakkoofsi isaanii laayyoo hin taane gumaachuun kan hirmaachisaa ture mootummaan Eertiraa waliigaltee kana keessatti waa'een isaa hin kaane. Kun ammoo adeemsa araaraa jalqabuma muddamsoon guutame danqamuu gaaffii jedhu kaasa. Miseensi waraana Eertiraa duraanii Muammar Kemer Umar foorreejiin poolisii akka dubbatanitti masaanummaa waggoota dheeraa TPLF waliin kan horate pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiidha waliigaltee kana tuffachuu danda'a jedhan. Waliigalteen araaraa kun akka milkaa'u qaamoleen hawwan Isaayyaas gahee diigumsaa asiin dura baha Afrikaatti taphachaa dhufe dagachuu hin qabu kan jedhan barreessaan loltuu Eertiraa duraanii kun. Mootummaan kaaba biyyattiitti nagaa labsaa Oromiyaatti waraana labsuun Itoophiyaa keessatti nageenyi waraana akka hin dhufne taasisa jedhamuun qeeqamaa jira. Erga waliigalteen araaraatii fi dhukaasa dhaabuun mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay jidduutti raawwatame as raayyaan ittisa biyyaa dabalatee humnoonni waraanaa guddaan gara Oromiyaatti fe'amaa jiraachuunis baramee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagayaatiin osoo hin taane karaa qawweetiin xumura jedhee dhaadachaati ture. Ammas waraana kaaba biyyattii ture gara Oromiyaatti hobbaasaa akka jiru kan himan maddeen kana duraas tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamus furmaata hin taane jedhan. Kanaan dura yeroo waraanni kaabaa qabbanaa'u mootummaan humnoota isaa mara Oromiyaatti hobbaasee akka ture yaadachiisanii garuu wal waraansa Oromiyaa keessa jiru irraa aanuu hin dandeenye kan jedhan. Waraanni yeroo sana mootummaan bobbaase lubbuu namoota nagaa gaaga'uun ala injifannoo mootummaa fiduu akka hin dandeenye seeranii mootummaan kanaa fi waraana kaaba irraa barachuun akka irra ture himanii jiran. Ammas taanaan furmaanni rakkoo Oromiyaa keessa jiru qawweedhaan osoo hin taane marii akka ta'e mootummaan hubachuu qaba jedhu warri yaada kennan. Miseensi mana marii Ameerikaa Biraad Sherman qoqqobbii Itoophiyaa miseensummaa keessaa haquudhaaf biyyattii irra kaa'ame akka hin kaaneef gaafatan. Kamisa darbe gorsaan dhimma nageenyaa Ameerikaa kan waa'ee wal waraansa kaaba Itoophiyaa itti dhiyeenyaan beekan Jaak Suliivaan waliin mari'achuun kan ibsan miseensi mana marichaa Itoophiyaan miseensummaatti akka deebitu gochuu fi mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa irraa liqaa akka argatu hayyamuudhaaf yeroo isaatii miti jedhan. Hanga gargaarsi namoomaa qorichii fi boba'aan isaan kana geejjibsiisuudhaaf oolu daangeffama Tigraay akka dhaqqabu hayyamamutti hanga waraanni naannichatti deemaa jiru guututti yeroo xumuraatiif dhaabbatutti hanga falmitootni mirga namoomaatii fi gaazexeessitoonni naannoo Tigraay manneen hidhaa biyyattii dhalattoota Tigraay itti hidhamanii jiran akka daawwatamaniif murtaa'utti fi humni Tigraay addunyaa waliin akka wal arguu fi intarneetii fi misoomawwan bu'uuraa deebi'anitti
qoqqobbii mootummaa Itoophiyaa irra kaa'ame akka hin kaane gaafatanii jiru. Itoophiyaatti nagaa waaraa buusuudhaaf waraanni Eertiraa guututti gadi lakkisee bahuu akka qabu gaafatan Biraand Shermaan kun ta'uu baannaan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii irra qoqqobbiiwwan barbaachisaan kaa'uu dabalatee tarkaanfiileen dabalataa fudhatamuu akka qaban gaafatan. Hanga tarkaanfiileen murteessoon kun fudhatamanitti Itoophiyaan miseensummaatti akka hin deebine dhaabbileen idil addunyaa mootummaa Itoophiyaatiif akka hin liqeessine dhiibbaa gochuun akka barbaachisu hubachiisaniiru.